Bullee waan baay'ee isaa dhagaa jirra. Ammas immoo of eeggannoo guddaa akka gochuu qabdaniif dhaamsa isiniif qaba. Nagaa faraarri jaalalli waaqayyoo dachaa daddabalee isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi kabajamtoota jaalannee shoo akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyoo inni nu gargaare maqaan isaa yaa eebbifamu jecha. Egaa viidiyoo haaraadhaan deebi'ee dhufeera. Warroonni mana jaalannee shootiif haaraa taatan yuutuubii kana laayik subscribe share gochuudhaan maatii ta'anitti makama. Warroonni maatii jaalannee shoo taatan immoo viidiyoo kana jalqabdan laayik gochuudhaan jalqaba. Dhumarratti yaada keessan immoo koomantii jalaatiin barreessaa jechuun jaalladha. Akkasuma immoo viidiyoo fi yaadni isin biraan gaatii jiru isinitti tole hiriyoota keessaniif sheerii godhaa isinii jechuun jaalladha. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaadha. Tole yaadan guyyaa har'aa dhufeefin deema. Egaa akkuma isaan balala irratti argitan of eeggadhaa jedheen ture. Of eeggannoon egaa nuti of eegnee hin dandeenyu yeroo baay'ee keessattuu dhaamsi kun obboloota keenya shamarranii karaa biyya alaarraa gara biyya keessaa deebi'aa jiranii fi akkasumas immoo namoota tokko tokko biyyuma keessa ta'anii akkaataa kanatti shawadamaa jiranii fi dhaamsi kooyi. Inni kunis yeroo darbe keessa siistariin koo tokko isheen hangafa koo taatee yaada tokko na biraan gahaa turte. Innis mana isheen kireeffattee jirtu cinaa durumaa kaasee nan beeka jechuudha. Warroota ishee wajjin hin jirtu. Ammallee karaa isheen deemte hundumattuu wajjin hin jijjiirratu jechuudha. Mana hollaadha. Obboleessi tokko abbaan manaan goddanyaa ishee jechuudha kan mana wajjin hin jijjiirratanii kana yeroo baay'ee hin bilbilaniif jette bilbila. Bilbilanii fi biyya Ameerikaarraa meeshaan siif ergamee jira. Kanaaf immoo birrii 20,000 gashii akkaawuntii kanarratti jedhaniiti. Namicha kanaaf akkaawuntii isaanii erganii innis immoo dhuguma se'ee osoo namuyyuu hin mariisisiin haadha manaa isaatitti osoo hin himini qarshii 20,000 sana sheerii godhaa jechuudha. Kazaa hamma soolee bulee qarshiin kun hin geenye qarshii 20,000 itti dabaltu malee jedhanii itti manii gaafa kana jedhaniin garuu shakkiin itti dhufeera. Yaa ta'uyyuu malee birrii kana oolfachuutii hin dandeenye yoo shakkeeyyuu jechuudha. Sana booddee tole jedhee hammas birrii kana lammata haadhuma manaatiin mari'atee ergaa jechuudha. Birrii meeqadha? Qarshii 40,000 jechuudha. Hattuuni akkaataa isin irratti dammaquu hin dandeessinyeeni kan isin galaa jirtu yookiin immoo biyya keenya keessatti namni uffata namarraa baafachaa jiru jechuudha. Si'a sadaffaa ammas bilbilanii fi itti dabali birrii 20,000 jennaan inni immoo abbaan manaa siistarii kootii kun poolisiidha. Yaadicha kana fidanii ishiitti simnaan isheenis immoo abbaan manaa ishee kanatti himti. Wannumti akkasiiyyuu maali? Yeroo ammaa kana hattoonni akkasana gochuu jalqabanii jiru. Kanaaf immoo lammata deebisee akka hin ergine of qusadhu jedhanii birrii 40,000 akkaataa sanatti warroonni hattoonni sun harkaatii fudhatanii jechuudha. Innaa akkaataa kana anillee kanan gaafadhee fi sababbii kondominii beeksisa tokko hin beeksisu waan ta'eef riilisteetiin akkaataa kanattiin kan inni beeksisaa jiru akka miidhaan isaa jennaan of eeggannoo godhi hunda miti dhugaan isaa warroonni kun hattootadha. Miidiyaa kanarra kan deemu dhugaa miti jetteeti yaadota tokko nan ga'urranii yaada kana asumanii akkas ta'ee ture jettee naan geesse osumaan kana dhagee ammamuu hin turini torbee tokko keessa kan hin jirre obboleettiin waldaa keenya keessa jirtu tokko jirti. Goddanyaan ishee immoo biyya Dubaayii keessa jirti. Sun Joordaan keessa turte. Isheen Joordaan keessa turtu maallaqa narraan ergachaa turte. Dubaayii keessa kan jirtu kun immoo yeroo dheeraadhaaf maallaqa biyya ergitee hin beektu. Duraan onlaayinii turte garuu immoo dhuma gubbaa onlaayinii irraa baddee jirti. Waan taate hin beeku. Jettee micoon kun natti himti lakkoofsa ishee yoo jennaan hin beeku jettee siifani maqaan ishee jette. Ani mootiin hin beeku waan ta'eef ani Dubaayii keessa hin jiraadhe Dubaayii bal'oodha. Kanaaf mootiin beekuu hin danda'u. Garuu immoo suuraa fi lakkoofsa hiyyoonaa ergitan beekuu danda'a. Iyyaafachuu dandeenya miidiyaa irratti hin jedheni. Sana booddee hiriyaa isheetti
hiriyaa mucattiitiif biyya keessa jira lakkoofsa koo kennitii fi gaafa lakkoofsa kana kennituu fi gaafii na gaafatee ture. Micoon kun onlaayinii irra erga baatee turteetti. Onlaayinii irra hin jirtu. Yaa ta'uyyuu malee mootiin biyya Dubaay yeroo maallaqa ergitanii akkamittiinidha kan ergitanii. Maallaqaa siif ergamee jira qarshii 20,000 galchinaan jedhaniiti maallaqa na gaafachaa jiru. Kanaaf biyya alaarraa maallaqni wasin ergamee fi maallaqa galchi jedhanii. Isheen mootiin onlaayinii hin jirtu ishee gaafachuudhaafi akkaman godha jedhee mucaan kun dhufee toona gaafachaa ture. Kanaaf obboleettii sanarraa waan hin dhageef waan kana wanta akkanaa hin jira. Kanaaf mootiin maallaqa kana hin gashinii. Birrii tokkoyyuu akka hin gashinee hin jedheeni mucichi suni akka kanatti maallaqa sana osoo hin galchiniitiin oolee jechuudha. Inni sadaffaan mootiin kana yoo isinitti himu baay'een keessan akka of eeggataniif biyya galtanii akka hin shawwadinne jechuudha. Maaliif namni maallaqa naa ergu sun maallaqa naa ergeera sababii maaliitiif maallaqa akkanan ergu na gaafata jennee sammuu keenya keessatti yaaduutii qabna jechuudha. Namoonni baay'een bifa kanaatiin shawwadamanii jiru jechuudha. Duraan moobaayilii hatuudhaan wantoota garaagaraa mana baankiitii yeroo ba'an adansiisanii keessaa fudhachuudha. Wanti kun na qunnameellee jira jechuudha yeroo biyya galee tokkotti mana baankiitii ana maallaqa baasee deemu. Karaa irratti na argatanii taasisumaan na fuudhanii deemanii maallaqicha narraa fuudhanii moobaayila korree fuudhanii karaa irratti karaa hin taane irratti na buusanii na biraa deebi'anii jechuudha. Yoo nachi ol jedhu mataan baay'ee natti zoora ture. Kazaa of hin beeku mana tokko seeneeni mana sanatti micoon tokko putukii gurgurtii ishee bira taa'ee akkas jennaan wayini anallee kanaan dura baajaajii keessatti akka kana na godhan naati of eeggachuu qabdanaan jettee turte. Sana booddee bilbila siistarii kiyyaa qaaliidhaan hin beeku waan ta'eef isheerraa bilbila fudhee bilbila siistarii kootii bilbilee isaan dhufan hedduu sana na fudhatanii jechuudha. Wanta akkanaa kun na qunnameetiin jira. Inni kan biraa mootiin karaa kanaan tariitii namoota baay'ee shawwadanii karaa biraatiin mootiin karaan dhufanii karaa bilbilaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila kaardii sii guutnee jirra jedhanii bilbila garuu kaardii wanti isaan guutan hin jiru yookiin mootiin meegaabaayitii sii guutnee jirra. Kanaaf isa kana hamma kana itti fayyadami jedhaniiti birrii nama sanaaf lakkoofsi nama sanaa sirriidha. Garuu mootiin amma fakkeenyaaf akkaawuntii yeroo tokko maallaqa sii galchinee jirra jedhanii osoo achi biraati seendi hin godhin feekidhaan yeroo itti hojjetan jiru jechuudha. Wanta akkasii na qunnamee waan jiruuf jechuudha. Innaa bifuma kanaatiin mootiin meegaabaayitii sii guunnee jirra qarshii 600 sii guunnee birrii kana dogoggoraan sirratti ergine walaayittaa keessaati kan nuti siifi guunnetii jirru. Kanaaf mootiin maallaqa keenya nuuf deebisii birruma 200 ta'u, birruma 400 ta'u, birruma 100 ta'u jechaati akka kanattiin yeroo itti bilbilaatii jiran keessa jiranii yeroo darbe obboleessuma kooti. Gaafii akkanaa gaafatanii gaafa inni dhaqeetoo bilbila isaa keessa meegaabaayitii ofii isaatii ilaallatu maalidha kaardii achirratti hin guutu waan ta'eef hafteen herreega keessanii gahaa miti jedhee gaafatee itti dubbatu. Obboleessi kun mootiin bare jechuudha. Sana booddee illee viidiyoo hojjetee ture. Kanaaf of eeggannoo guddaa akka gootan isiniin jechuun jaalladha. Wantoota akka kanaatiin jalqabee jira. Hanni maaliif meegaabaayitii sana hin guunne sobaadha. Garuu mootiin birricha naa deebisi jechaanii ture jechuudha. Isaayyuu waan sin garramu keessa birri 100 suni daqiiqaa meeqa akka isaa suufsiitu beeku birri 100 sana agarsiisa kan daddafite akkaawuntii si jenna. Akkaawuntii naa ergeedheen inni ishiitifan ergeedheen sana booddee immoo deebisee asirratti kaardii guuteedheen kaardii abbaa birrii 100 si guuta jechaanii ture garuu hin guunne jechuudha. Bifa kanaatiin isaanii jalqabamee jira. Sobaan lakkoofsi keessan sirriidha. Meegaabaayitiin amma kanaa si guutamee jira kan jedhu miiseeji noormaal isiniif ergamaa jechuudha. Garuu mootiin miiseejichi sun ergameeyyuu hin guunne jechuudha. Kanaaf wantoota akka kanaatirraa illee of eeggannoo akka gootanii isiniin jechuun jaalladha. Nuu deebisi jedhanii gaafii akkasii dhufanii yoo isin gaafatanii kuni sobaadha. Duraan dursaatii wanta keessaa qabdan sana cheekii godhadha. Sana booddee mootiin waan sana hojjedha isiniin jechuun jaalladha. Kanaaf viidiyoon guyyaadhaa qabadhee isiniif dhufe kanaadha. Of eeggannoo guddaa gochuudha. Waaqayyo nu haa eegu.
nuti mataa keenya of eegnee hin dandeenyu. Garuu mootiin ammi nuti waaqayyo nu eeguu fi ammi nuti of eeggannoo goonu jira jechuudha. Waaqayyo isa humna keenya gararraa ta'etti waaqayyotu jira. Isa immoo ofii keenya gochuutii dandeenyu ofii keenya goone afaan bineessaati jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bineensa kuni nama miti. Namni amma fayyaa qabutti gadi ba'ee hojjechuu hin danda'a. Garuu mootiin bifa kanaatiin harki hojjenne hin nyaatin jedha macaafni qulqulluun. Kanaafidha Tasalonqee keessatti Phaawulos warra Tasalonqeetiin warra hojii hin hojjenne of gidduudhaa baasaadha jechuudha. Egaa haalli biyya keenyaa rakkisaa yoo ta'e iyyuu hanga kana ija baasee namni hatuudhaaf isaayyuu mootiin bilbilanii yeroo gaafatan sana yeroo dheeraa itti haasa'anii jechuudha. Kaardiin isaanii sun birrii 100 kan isaan gaafachaa jiranii garuu immoo kaardii sun sana caalaa itti qoxxora jechuudha. Ammam sammuun isaanii akka yaaduu dadhabeetu naaf gala jechuudha achirraatiin. Kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jechuun jaalladhaa. Shamarran keenya yeroo biyya galtan qonxoxxi hin jedhinaatiin bilbila keessan kana qabatanii hin bayinaa. Nookiyaa ishee xiqqoo sana bitadhaa deematii qabataaf. Yeroo baay'een isin sarii kootiin akkasii jedhan dhuftu yoo ishiin naan jette hattuu biyya keenyatiif akkamittan dhufa bilbila koona haatanii jedhan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo bilbilli koona jalaa badetti Beeyesuus bilbila baduu isaa osoo hin taane faayiloota as keessa jiru gaafa nu jalaa badu ammoo sammuun keenya akka waraabaa jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaaf faayiloota baay'ee dhabuutii hin barbaanne nuti kan jaalannu jiraachuu danda'a. Suurawwan garaagaraa dhabuu hin barbaanne jiraachuu danda'a jechuudha. Of eeggannoo gochuutii qabna. Suurawwan immootiin teelegiraamii keessanirra miseejii mataa keessanirra ol kaawwattan lakkoofsa teelegiraamii sana deebisanii ittiin banattan waan ta'eef argachuu dandeessu jechuudha baay'ee. Garuu wantoonni baay'een isaa barreeffamni garaagaraa barumsi garaagaraa wanti nuti dhabuutii hin barbaanne kan dhabnu baay'ee jira waan ta'eef isaan sanaaf of eeggannoo goonee yeroo biyya keessa galles immoo findetti jechuudha xinqeqqi jennee deemuu qabna isiniin jechuun jaalladha. Akkasumas jennee akka nama kamittiyyuu maaliif shamarran biyya alaatii dhufte hin beekamu jechuudha. Yoo nuti afaanni itti barre kana dhiisnee afaan biraa haasofna waan ta'eef jechuudha. Gadi of deebisnee akkuma hawaasni keenya jiraatutti jiraannee bilbila keenya oolfachuu qabna. Maaliif obboleettiin tokko yeroo bara darbe keessa biyya galtee dhugaa dubbachuuf waldaa dhaabaatee warqii morma ishee, warqii harka ishee, moobaayilii of harkaa qabdu. Baay'ee moobaayilii baay'ee bitattee galte isheen moobaayiliin biraa ooleefii jira jechuudha. Akkaataa sanatti irraa yaafatanii biraa adeemanii jechuudha. Yoo galtan warqii kaawwachuun illee hin jiru. Yoo makiinaa mataa keessanii qabaattan abbaan manaa keessa yoo si fuudhee adeemanidha. Kanaaf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Warqii mitiyyuu ምንድነው ይሄ ፎይሱማ ፎርጂዲ ta'eeyyuu osoo kaawwanneetu deemnee bilillichi kan jedhu yoo ta'e warqii dheedanii morma keenya rukutaa waan ta'eef jechuudha. Wantoota sanaaf of eeggannoo gochuun gaariidha isiniin jechuun jaalladha. Viidiyoon guyyaa irraatti qabaddee dhiyaadde kana fakkaata. Viidiyoo kana mootiin namoota baay'ee biraa akka ga'uuf namoonni akka of eeggataniif sheerii godhaa isiniin jechuun jaalladha. Inni isinitti taasise kun yookiin wanta biraarraa argee osoo hin taane isa dhugaa wanta natti himamee fi wanta nanis mootiin itti hirmaaddeeru waan ta'eef isiniin jala. Gooftaan sana eebbisu turtii gaarii shaarama viidiyoo biraatiin walitti deebinutti shaaloo.